waggaa lama na eeggatee daqiiqaa lama keessatti xumure. yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 9ffaa immoo as magaalaa Finfinnee obboleettii koo biratti ergan baradhee booda rakkoo maatii obboleettii kiyya dhaqqabeen sanaan booddee barnoota kiyyaan itti fufuu hin dandeenye. Obboleettiin koo hangafa hunda keenyaati. Ana waliin haatiif abbaan koo walii galaan ijoollee 8 godhataniiru. Ishiin hangafa hunda keenyaati. Ani immoo na booddee ilma dhiiraa tokko qofatu dhalatee jira. Garaagarummaan umurii anaa fi obboleettii koo gidduu jiru waggaa 16dha. Ofiillee obboleettiin koo gaa'ela isheetti kan seente kabajaan yookiin immoo ulfinaan otoo hin taane haati kiyya farsoo gurgurtii. Farsoo sana immoo kan buusaa jiru namootatti gurguraa jiru obboleettii koodha. Akka tasaa ta'ee daandiin guddaan aspaaltiin magaala keenya keessatti yeroo sana dalagamaa jira. Nama Finfinneerraatii dhufe afaan Amaariffaa qofa danda'u konkolaataa guddaa konkolaachisutu obboleettii kiyya kana jaallata. Jaalachuu qofa otoo hin taane walii galanii si fudheen Finfinneetti nan bada jedheeni jaalala isaatiin waan qabamteef gaafa inni hojii magaala keenya keessaa fixu isa waliin Finfinneetti badde kanaan gaa'ela dhaabbatte. Yeroo sanatti magaala keenyaatii Finfinnee deemanii jiraachuu jechuun waan jaalatamu waan fedhamu dubartiin hedduun naannoo keenyaa waan hawwitu ture. Ammallee maaltu jibba jettaniiti Finfinnee jiraachuu rakkinumatu jireenyumatu qabee hunduu Finfinnee baqata malee magaala yoo jedhan yeroo kamiyyuu caalaa keessa jiraachuuf Finfinnee bareedduudha. Qaala'insa jireenya isheetu xiqqoo ilmaan horattee maatii baay'ifattee akka ati hin jiraanne si taasisa malee. Maarree obboleettiin koo abbaa manaa ishee kanatti heerumtee jireenya bareedaa isa waliin jiraachuu jalqabde. Ofirrayyuu darbitee maatii koof obbolaa koof gargaarsa garaagaraa gochuuyyuu ni eegalti. Booddee irratti abbaan manaa ishee gosa hojii konkolaachisummaa kan konistiraakshini irraatii gara konkolaataawwan gurguddootti illee ce'ee Jibuutii Finfinnee dalaguullee eegalee lafa biteellee bara mana bareedaa G+1 ijaaruu jalqabutti ture. Ani barnoota kutaa 8 xumureen obboleettiin kiyya kun ani bakka hojii waan hin ooluuf ijoollee koo mana barumsaa kan naa geessuu fi kan naaf fiduun dhabe. Abaluun jechuun anaan dhuftee na haa gargaartuu asitti barnoota isheellee haa barattu jechuun na waamuun gammachuu guddaadhaan mana haadhaaf abbaa kootii baheen Finfinnee obboleettii koo bira jiraachuun jalqabe. Ajab duruu yeroo odeeffamu gurri keenyi jireenya Finfinnee ni cooma. Amma immoo haalattiin obboleettiin kiyya kun jiraattu argeen maal ta'a jireenyuma akkasii jiraatanii du'anii jedheen irratti hawwuu jalqabe. Baruma nachi dhaqe maal jedheen yoon murteesse gaariidha. Otuma obboleettii koo waliin walitti bu'eellee du'a kootaati malee gara biyyaatti hin galu. Jireenya koo kana booddee Finfinnee keessatti xumuruun qaba jedheen murteeffadhe. Abbaan manaa ishee nama toon taane warqeedha. Guddaafis xiqqaafis ol ka'eetu nagaa gaafata. Yoo namni mana isaa dhufee nyaate waan quufu isatti hin fakkaatu. Garaansaa garaa laafessa bishaan akkanuma fuula namaa laalee hanqina nama dubbisuu danda'udha. Jireenyi kuni garuu kan ittiin of amananii waan argatan irratti abdii godhatanii hirriba nagaa kan jiraatani miti. Baran kutaa 9ffaa baradhu ayyaana gannaa yookiin immoo killee nu waliin kabajee abbaan konkolaachisaa meeshaa kana qabadhuutii gara Jibuutii deemii jechuun hojii isatti kenneen ijoollee isaa haadha manaa isaa dhungatee anaanis nagaa natti dhaamee manaa bahee konkolaataan isaa guddaadha. Naannoo toora za'a 8tti abbaan manaan kee hospitaala akka kanaa jira harka namaatiin rasaasaan rukutameera dafii dhaqqaba'uuti mana yaalaa gaarii geessi jedhanii haadha manaatti bilbilanii bakka hojii jirti. Anattis ijoolleetti sinimne konkolaataa kontiraata fudhattee bakka inni jiru deemte mormarra rasaasaan rukutaniiru. Battaluma gara Finfinneetti fidatee dhufte.
haa ta'uutii garuu Finfinnee akkuma gaheen lubbuunsaa ooluu hin dandeenye. Abbaan manaan obboleettii koo warqeen namaa kuni ani dhufeen baatii 5 baatii 4 yeroon caalle keessatti lubbuunsaa darbe. Ijoollee isaa fi haadha manaa isaatiif lafa bitatee mana jaarrachuu jalqabee ture. Haa ta'uutii garuu lafa sana kan inni bite maqaa obboleessa isaatiin ture. Namni obbolaa ofii miti ormayyuu amanee waan tokko harkatti galfata mitiire. Obboleessi isaa haati manaan gaddarratoo jirtu lafaa fi mana ijaaramuu jalqabeeru yoo xiqqaate kan giraawundii finishingiin qofti kan hafe maatii isaa keessaa eenyullee otoo hin beekin qarshii xiqqoodhaan gurguree maqaa jijjiiree haadha manaa fi ijoollee isaa bakkeetti isaan dhiise. Manuma kanallee bira dhaabbatee ijaaraa kan ture obboleettii koo ture. Gaddi kun ishee mudatee baatii 2 mana keessa teenyaan gaafa gadda booddee bakka mana kanaa laaltu nama biraatu bira dhaabbatee finishingii hojjechaa jira. Seera waamtee jennaan nuyi dhaabbaan seeraa jedhaniini. Obboleessa abbaa manaa ishee seera biratti himattee jennaan homa maatiin abbaa manaa isheellee ijoollee ishee ilaalanii gadduu fi didanii nuyis humna keenyaa olidhaa wanta goonuu hin qabnu jedhanii didaniiru. As jettee achi jettee abukaatoo garaagaraaf maallaqa kennite waggaa 4 falmattee dhumarratti homaa maqaan keessan dookumentii kana keessan jiru waan jedhamteef ijoollee ishee waliin harka duwwaa hafte. Maalis ta'u jireenyi ittuma fufama mitiire. Abbaan yookiin immoo abbaan manaan mana keessaa miidhamee yookiin immoo boqotee jennaan jireenyi haadha manaa sanaa fi ijoollee sanaa dhumate jechuun ni danda'ama. Abbaan manaan gonfoo maatii tokko ta'uu mana kanatu natti dubbate. Abbaan manaan boqote baatii 4 booddee mana keessa wanti nyaatamullee hin jiru. Finfinnee jiraannee jireenya durii boqqolloo fi baaqelaatiin oollee buluu jalqabne. Yeroo kanatti gara biyyaatti galuunis natti ulfaate. Hundaafuu bara dhufu ijoolleen kun mana barumsaa dhuunfaatti barachuu hin danda'anii. Anis barnoota addaan kuteeraa gara biyyaatti galuu korra tooftaa barbaaddachuun qaba jedheen hojii barbaaduu galee. Battaluma kanas kaaffee beekamaa magaalaa Finfinnee tokko keessatti keessummeessituudhaan qacarameen hojjechuun eegalee. Afaan barnoota koo du'a abbaa manaa obboleettii kootiin dhaabbate. Obboleettiin kiyyallee gaa jiraachuuf hojjechuu ni qabdi mitiire ijoollee ishee guddifachuuf. Isheen immoo ofii hojjettee kan hin beekne dura harka abbaa manaa ishee waan barbaadde uffattee waan barbaadde dibatee kan jiraatu erga inni boqotee booddee hoteela keessa qulqulleessummaa galtee hojjechuu eegaltee. Haa ta'uutii garuu hojiin qulqulleessummaa kun gatii mana kiraallee irraa kanfaluu hin danda'u. Anis kana waan hin beekuuf tiippii guyyaa guyyaatiin nuuf kennamuun dinnicha, buddeena, daabboo, muuzii, goommana, qaaraa wanta mana keessaa nyaatamu feestaalitiin baadheen gara mana galaawu. Yeroo miindaa kiyyan fudhu kallacha isheettiin kennaamu. Haadhoo godha mitire otoo rakkattu jireenyi ishee al takkaatti harkaa jalaa badee arguun baay'ee natti ulfaate. Isheenis aaraa gaddaa hirkooma mana kan ta'uufillee gaa'ela gara biraa yaaddee jennaan homaa kan ta'uufi garaa ishee gahu argachuu hin dandeenye. Anaanis as deebitee ilaa kunoo waggaa xiqqoo guddaa jireenyi dhala namaa maal akka fakkaatu maal akka ta'u ilaala. Atis gaafa jiraat gaafa dubbattu gaafa murteeffatu anaan ilaali. Akka koon ta'in yeroo qabdutti waa guduunfadhu maqaa keedhaan waa kaawwadhu hojii ta'e bari dhiirri namarraa deemnaan yookiin immoo boqonnaan firrillee fuula namarraatii galagalcha jettee guyyaa guyyaatiin na gorsii. Jireenyi magaalaa Finfinnee akkam yeroo ulfaatu hojii qulqullummeessummaa qofatoo hin taane maddiitti dhiira waliin illee buluu eegalte. Buddeenni wanta nama hin gune hin qabu. Namatti murteessuun garuu salphaadha. Yeroo hojii kana hojjetu ani hojii biraa qacaramtee maddiitti argattee natti fakkaata malee hojiin ishee kana natti hin fakkaatu ture. Shakkiis of keessaa nan qaba. Uffata gaggabaabaa kana dura ishee irratti hin arginedha. Uffattee manaa baatu hin jaalladhu. Keessi koo natti dubbata. Garuu immoo obboleettiin koo umrii kanatti kana gooti jedheen gonkumaa hin yaadu. Sababiin isaa immoo anaan halkaniif guyyaa akkan ilma dhiiraatti salphaatti hin siqna gorsiti natti. Haa ta'utii garuu isheen kana keessa jirti. Hojii kanaan waggaa 2 dabarsite. Waggaa 2 booddee maaltu jiraati? Namni hojii kanatti seenee galma hin qabuti. Obboleettiin koo haadha koo na jalaatii dhukkubsatte. Hudheen mana yaalaa yeroon deemu dhukkubni HIV/AIDS dhiiga ishee keessatti argame. Baay'ee gaddite. Baay'ee busse. Yaa Waaqa koo ijoollee jaamtuu kana lamaan garamitiin godhaa garamitiin fuudhaa jechuun hireen ishee boo'icha ta'e. Anis obboleettii koodha mitiire eenyullee yoo isaan dagate hamma ijoolleen kee kun bakka tokko dhaqqabaniif ani isaan irraatii addan ba'u.
yoo mana keessa jiraannis yoo jireenyi bakkeetti nu darbattis waliin nan qabsaa'a jedheen obboleettii koo waadaan gale. Mana yaalaa deemeen namni dhibee kanaatiin sadarkaa kanarra gahe yoo maal godhame umriinsaa dheerachuu danda'a jedhee yeroon gaafadhu. Dhukkuba kamiifiyyuu qorichi nyaatadha. Nyaata madaalamaa haa nyaatu. Foon, hanqaaquu fi kanneen kana fakkaatan irraan fagaatiin qoricha kennamuu fi seeraan haa fudhatu jechuun natti himani. Dur ijoollee dhiiraatti yeroon haasa'u of qusadheeni. Kaaffee keessatti kolfuun dirqamadha. Qarshii 2-3 tiippii fudhachuuf jechuudha. Namni fuula isaa gudunfee oolu kaaffee keessa keessummeessaa ta'ee hojjetu baatiidhaan miindaasaa argata. Gabaa mana sanaa hir'isaa dhufa malee waan itti dabalu hin qabu. Ani garuu nyaata obboleettii koof jedheen kolfuurra darbeen namoota gara kaaffee kanaa dhufan hin baddani kaleessa maaf haftani akkam naguma maatiin jiru hojiin akkam jedheen qibixxirsoo kaasuun haasa'ee faayidaa kaaffee sanaaf otoo hin taane na waliin akka haasa'aniif tiippii dur qarshii 2-3 lafa kaa'anii deeman qarshii 10 qarshii 50 qarshii 100 harcaasisuun eegale. Tooftaa kanatti natu bare. Hojii kanas kan duriin olitti jaalladheen hojjechuu jalqabe. Maallaqaa qabaachuu korra darbee yeroon gara manaatti galu kontiraataa fa'aa galuun eegale. Ijoolleen obboleettii koo waggaa 2 mana barumsaa mootummaa barachaa turan. Yeroo haalli kun naaf mijatu garuu mana barumsaa dhuunfaa maallaqa kanfaleen barsiisuun eegale. Kanaan jireenyi obboleettii koo waliin rabbi waliin itti bu'e. Kaaffee kan akkuma hin qacarametti manaajarri kaaffee kana nama suurrisaa uffata beeksisu moodeelii wayiiti. Ispoortii baay'ee hojjeta. Qaamni isaa nama naasisa. Rifeensi isaa luuccaadha. Shamizii fi surree suufii akkanumallee kophee gabaabduu malee hojjetu. Gaafa bakka hojii dhufu dhuguma nama hojiidhaaf mana kana seene hin fakkaatu. Akshinii wayii ija namaa booji'uuf nama seene fakkaata. Ani mucaa baadiyyaa waan hin tureef warra fiilmii hojjetan natti fakkaata ture. Booddee irratti manaajara yookiin immoo hoogganaa kaaffee kanaati. Miindaan isaa hojjettootaas keessaa hundumaayyuu ni caala jedhanii gara kaaffee kanaatti qacarameen torban yeroon finne keessatti har'a boqonnaa siif hin kenna. Kutaa mana kanaa keessaa bakka kana ciisaa ooluu dandeessa. Haala namaa laalladheen namni yeroo hir'atu tasgabbeesseen nan dhufa. Hanga sanitti dhidhiqadhuutii na eeginaan jedhe. Haasoo akkanaa yeroo inni natti haasa'u kan jalqabaadha. Anis dhuguma isan hojjedhu kana naaf gaddee deemii boqodhu kan naan jedhu natti fakkaatee shaaworii galeen dhidhiqadheen kutaa sana keessa deemeen daqiiqaa muraasa booddee hundumaafuu waa'ee koo amma yoonaa hin dhageenye jedheen iyyaadha jechuun uffata isaa ofirraa baasuu jalqabe. Anis waa'ee kee wanta hin dhageeru hin qabu jedheen afaan Amaariffaa kiyya caccabaatiin itti haasa'e. Mucaa baadiyyaa ta'uu kee nan beeka. Dammaqi akka nama asitti jiraadhu. Ani dhiira kadhatameeyyuu hin argamnedha jedheetti fufuun natti dubbate. Anis haa kanaaf na barbaadde yookiin nan iyya yookiin narraa deemi jedheen isatti hin dubbadhe. Iyyuu miti jecha tokko baastee jennaan ammuman hojii kanarraatii si ari'a jedhee natti kaase. Anis manni kaaffeen mana kana qofa miti deemeen hojjedha na ari'uu dandeessa jedheen deebiseefi na tuttuquu na sukuumuu wal'aansoo na qabu maal barbaade dhumarratti bishaan kan harkatti buufatan maastaxabiyaa kan jalaatu bakka firaashii ani buufadhe sana jira. Fuudheen xurii harka haa ta'u miilla itti dhiqatameeru ittiin galagalche. Shamiziinsaa bareedduu qulqulluu turte. Gaafan itti galagale kaballaadhaan akka hin taane na rukute. Kutaa sana keessaa nan ba'e. Hojjettoonni mana sana keessaa hojjetan sagalee dhagahanii gara kootti dhufani. Yoo argattes takkumaa ofitti hin cufiin jechuun natti dubbatani. Maal jechuudha? Mana kana nama gale naman tuqne hin qabu. Nuti sin isa jaallanna innis nun dhiisu. Takkaasa argannaan garuu lammata garagalee nun ilaalu. Simiti abbaan manaan kaaffee kana haati manaanis abbaan manaanis baay'ee sodaatu. Maamilli dubartootaa mana kana dhufanii ija isaa laaluu fi kanaaf wanta inni si gaafate guutuu fi qabdaa naan jedhanii. Anis hojii kanan dhaaba malee dhiiraa dubartii abbaa fedhe waliin ciisu waliin dhimma ittiin ciisu hin qabu jedheeni. Buleen na dhufe hojii dhaabii naan jedhe. Uffata kiyya ofirraa baaseen bifa aariidhaan miindaa kiyya torbee tokko kan hin hojjedhu naaf kenneen jedheeni. Yeroo kana inni kan nuti walii gallee torbeetti otoo hin taane baatiittidha. Ati immoo baatii waan hin guunneef tiippiin funaannachaa ture si gahanaan yeroo kanatti ani ol galeen bakka nyaanni hojjetamu miindaan kiyya torban tokko naaf kanfalamuu qaba jedheen dubartii nyaata hojjettuun gaafadhe. Eeyyeen ni dhaabdataanaan gatiin humna keessiif kanfalamuu qaba. Xiqqoo eegi naannoo sa'aatii 4 abbaan kaaffee kanaa ni dhufa. Anatu isatti siif dubbata jettee naaf deebis. Nama guddoodha. Haadha ijoolleedha. Taa'een haga abbaa kaaffeen sana dhufutti nan eege. Dubartiin sun itti naaf haasofte. Kanaan innis balleessaan kee maali jedhee na gaafate. Anis homaa tokkoyyuu hin balleessine kaleessa kana na godhee jedheen yeroon isatti himu taa'e deemii uffadhe namni mana kanaatti si baasu hin jiru jedhee isattis wanta inni dubbate hin beeku deemee dubbate. Eega kana mana kana keessanitti fufee hojjechuu. Gurbaan kun dubartoota mana kana keessa galan 4 ol ulfeessee seeratti
himatanii walqunnamtii saalaa guyya tokkoon qofa daa'imni isaanii waan ulfaa'eef himanni isaanii kufaa ta'e. Kanuma daa'ima garaatti baatutu rakkata mitiire gariin ni dahanii ijoollee lama qaba gariin immoo ofirraa baasanii haadha mana sana dabalate waliin ciiseera. Hamma inni dubartii barbaadurra hamma dubartii isa barbaadduutu baay'ata. Booddee irratti utuma mana sana keessa hojjennuun walitti araaramne dhiisi baqqaasiin akka obboleettii kotteen sin ilaalaa jechuun walii galuu jalqaba. Sana qofa otoo hin taane waliin nyaachuu sana qofa otoo hin taane gara manaatti na gaggeessu warreen kun jalqaban. Otuma jennu sin jaalladhaa mucaa baadiyyaa miti eenyu yoo taate laphee koo keessa dubartiin seentee beeku hin jirtu siitiin baay'een jaalladhaa jedhee na gaafate. Yeroo kanatti ani humnaan dadhabdee jennaan amma immoo amalaan natti dhufte gonkumaa si waliin ciisuuf fedhiin qaba fedhiis godhachuu hin danda'u jedheeni. Yeroo kana inni akka na waliin ciistu miti akka ati jalallee koo dhugaa na waliin taatu malee jechuun laphee koo tuquu jalqabe. Ani dubartiidha arrabaaniin hiddama dubbiin arrabarraatii baatu gurra keessa seentee onnee hidditi na hidduu jalqabe. Kana qofaa miti guyyaa hedduun harkise siree irratti na kuffisa na waliin ciisuu barbaada. Gonkumaa harkan kennu waggaa 2 bifa kanaan hin hojjete nan isa na kadhachaa ture. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 booddee guyyaan tokko na boojjite. Kaaffee keessatti dargaggeessa quufaa maallaqa hin kanfalu naan jedhe tokkotu otoo hin kanfaliin deemuuf ka'e. Anis dafeen dargaggeessa kanatti battalumaa kanfali jedhee gaafate. Dargaggeessi quufaan kun ati maal waan taateef na kanfalchiista jedhee harka isaa asii ol sassaabbate. Yeroo kanatti manaajarri kaafee kanaa shamizii uffate ofirratti tarsaase ila kunoo dhiirummaa kee jechuun boksiidhaan bakka hedduu rukute. Dargaggeessi quufaan sun bakkuma sanatti kufee irraatii qaban uffata duwwaa qullaa isaan arge. Sekendii sanarraa kaase goota akkasii of dhorkaan ture moo jechuun dabarseen of isaaf hin kennu. Torbee isaatti guyyaa dhaloota kooti jedheen akkuma dubartiin magaalaa Finfinnee dhiira sobdu dargaggoo kana sobeen waameen kabaja kiyya kennuuf yeroon jedhu dargaggeessi hamma kana ga'u kun daqiiqaa 2 si'a 3 sanyii kormaasaa narratti dhangalaase fixe. Homaa qaama saalaa koo bira toon gahinidha. Baay'een itti aare nan gubadhe. Maaliif guyyaa kana isas gammachiise ofis gammaduuf karoora qaba ture. Haa ta'uutii garuu halkan tokko guutuu isa waliin yaaleen ta'uu dinnaan nan isa beeke. Akka na bareede hamma kanaa ga'e maali kun hin guyyaa biraa akka waliin ciisnuuf bakka hojiitti na kadhachaa ture. Ani garuu konfidensii argadheen isa dubartoonni isa jajan afaan kiyyaan hin dubbadhu garuu keessa koo kun isa amma dhiiragaa yeroo akkatti surree hidhate deemtu bareedina ishee akka durbaa yeroo jajamtu jechuun of keessatti hin tuffadhu. Haa ta'uutii garuu waan kana kan godhe rabbi uumaadha anan turre. Obboleettii kiyyaa wal'aanuuf mana yaalaa deemeen hakiima tokko waliin wal bare. Afaan Amaariffaas afaan Oromiffaas dafeen akkanaa sa'u mucaa baadiyyaa garuu akkan ta'e yeroon baru na dinqisiifachuu qofa miti. Bilbila walirraatii jira. Dooktara Dhamitire naaf bilbiluu jalqabe. Bilbila kaanirraallee hojiirrallee otoo hin jiraadheen hojii addaan kuteen harka kiyya galfachuuf haasofsiisuun eegale. Isa waliin illee waggaa 2 ergan turee booda obboleettiin koo kanaan booddee maqaa keetu badaa nama kana waliin yookiin gaa'ela dhaabbadhu yookiin immoo dhiisii jettee na gaafate. Tole jedheen nan gaafadheen na jaallatte yoo ta'e jaarsa ergadhu ulfinaan na fuudhin jedheen. Ulfinni biyya keenya jira malee magaala jiraaree jechuun na gaafate. Yeroo kanattanii ulfina magaala jirus ulfina baadiyyaas gaafuma guyyaansaa ga'u ni argitan jedheen. Baay'ee biizii waan na ta'eef qofummaatti akka wal argannuuf ani sin eeyyamuuf. Sababiin isaa immoo amalli dhiirotaa beekamaa fi gabaabaa waan sana gaafatanii yoo dhaban mataatu isaan dhukuba akka injifatamaniitti yaadu. Garuu immoo booddee dubartii kana dhorkite of kabajuudha jechuun jaju yoo jaallatanii dhabanillee isaanitti dhagahama. Dubartiin dhiira waliin hansoolaa gaa'ela dura harkifte dhiirri deebisee yaadatu. Otoo gurbaan kun na ilaalu jaarsi ergame gaa'elan godhe. Seeraan kabaja kiyyaan abbaan manaan koo na argachuu isaatti gosan hojii barbaadu gaa'elatti seenne baatii 2 booddee naaf banee hojjechuun jalqabe. Bakka hojii kanatti immoo akka tasaa ta'ee gosuma ani hojii baneetu hojjetamaa ture. Maamiltoonni duraanii dhufanii yeroo na gaafatan qacarameeni jedheen bilbila isaanii harkaa funaannachaa maamila godhachaa ture. Har'aanis akkuma obboleettii koo haadha ijoollee 2 hojii nani hojjedhuun obboleettiin koos maatiin koos na jaallatu. Abbaan manaan koollee baay'ee na jaallata. Galiidhaan sa'aatii kanatti anatu isa caala. Kaleessa garuu isumatu mindaa isaatiin kan walitti qabateen hojii kana naaf bane. Daa'ima tokkos waliin horanneera. Rabbiif haa galatu. Bakka nani ofiin kabajnetti maatii koof jedhee waaqni kiyya na kabaje. Akka koof akka karoora koof booji'ameen kofeen ture. Rabbi garuu harka Gooliyaad laaffisee harka Daawit immoo jajjabeesse. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.